السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا ردفتوني كان على أبا مسلم. الربر نوتا حالا برباجسات تقوي سنيف قبل دفيت إنجرا. سنسمع ليون أنجتن أكمان دري سنيف بسفيالتي خراجة وابا دان قرآن صدمون حالا خمين فينا وان جويتشو باتين تونس باتي رمضان تيوان تف قرآن نيكا جايبا كرامو قبا ورّي قرآن حرفي بيتشا برتني خرطي دران ديفتني جرتني زجو خراجة وابا دان haala itti bar quraana akka ajaa'ibaa qaroo dandeessan appii ajaa'ibaa appii isinumaa hoo ajaa'ibsiisu jechuu appii kana eessaa harkanna yoo ittan diskiriinshinii jalaan isniiqaa achi jalaa gabbuufattan appii kana orjinaala isaa yoo pileestorii sentan orjinaala isaa hin harkattan achi jalaa gabbuufattan appii kana jechuudha barnoonni narra isniif qabadhee dhufe barnoota ajaa'ibaati kunoo appii mushaffaa kajoo kana mee appii kana keessa haaseenee ilaallu amma dhugaa appiin kun appii ajaa'ibaati mee seenneetuma wal ilaalla akkanas gootan ammallee akkanas gootan ammallee akkana gootan ammallee akkana gootan ولقد يسرنا kun appiin kun القرآن nuuba namaa للذكر jira فهل من مدكر itti fayyadama isaatiin isin geessuu deema appii bakka irraa harkattan isiniif himeetiin jira mee seenneetii amma afaan arabii jiraami tokkoffaa afaan ingiliffaatti jijjiirachuu dandeenya akka isiniif galuuf kunootii afaan ingiliffaa jijjiirannee jira asiin juusa siiqaa jechuun juusa soddomman qaqaroo feete irruma xuyxee banachuu dandeessaa jechuudha juusa 25ffaa kana yoon banuu barbaade amma akkanumatti irratti tuqa kunootii naaf banee jira jechuudha juusa hundaa'uu gizee taraawwee salaattanillee juusa adda isinii baasee isiniif himaa jechuudha appiin kun appii ajaa'ibaa tokko itti fayyadamaa appii kana kun juusa qaba asitti ammoo suuratti siif kaa'e jechuudha hin agartaami suuraa 114 kunooti suura siif kaa'e jechuudha suuraa qaroo barbaaddu irratti tuyxee qaraata bakkuma jirtu as ammoo bakka duraan itti fayyadamtee gizee ammatti waan itti fayyadaminiif malee suuraa duraan keessa seentee qaraatee irraa baate jechuudha san si garsiisa asiin mee amma adeemnu as keessa abaanu mee amma isa keessa seenetiin akkamitti qaraanaa waan jiruurraa xiqqoo isin garsiisuu barbaada ani amma duraan gabbuufadheetiin jira mee isin dhageessu amma ayata kanaan na dhibee yoo ta'e irruma tuyxa amma naaf gabbu'aa jira ayanni kun naaf gabbu'aa jira daawulottaa jira ni eeddanii tokko sheekaan inni Abuubakar irra jira isin kafeetan irra kaachuu dandeessan jechuu akkuma seentanitti inni Abuubakar irra jira sheekaas irra bareedaa isaanii sakkaan kan hin xiqqaree tokko irra bareedaa isaa xiyyeetiin yaada quraana likkitti adda asii baasa isiniin garsaa kiyyeessanis mee haafitu ayyaada tokkicha kanan ilaalla akkaataatti gabbuufattan isin garsuu kiyya yoo saafaa guutuu gabbuufachuu barbaaddanis bakka irra tuyxan isiniin agarsa dhiifama turee jira waan ka'iriitii hin ifatinaa viidiyoo kana wanti kun waan akka ajaa'ibaatti isin fayyadu jeetii yaada baatii 2-3 keessatti appii kanaan quraana buusuu dandeessa yoo tummaan itti yaadde yoo teetumaaf dantaa dhabdee malee yoo dhugaan jaalala quraanaa kan qabaattu taate laalaa qabatuma kana laalaa quraana kana hangam takka adda asii bal'isee adda asii mul'isaa dabru jiraaniifatinaa
kunoo ammallee irratti isinii deebisame aayaanni kun nuuf gabbu'ee jira jechuudha. يخادعون الله والذين Sa'affaa guutuu yoo gabbuufachuu آمنوا barbaadde وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. sa'affaa guutuu yoo gabbuufachuu kan barbaaddu taate akkanumatti irratti ho'iteeti kunooti sa'affaa guutuu barbaadde yoo ta'e bakka wantaa tana irratti ho'iteeti dhiifama nooti laal as ni gartanii bakka pileeyii tana bakkuma tana irratti ho'itaniituma sa'affaa guutuu yoo gabbuufachuu barbaaddan eegas booda kunoo asuma irratti ho'itanii jechuudha. إن Sa'affaa guutuu gabbuusee jira الذين amma. كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم Yoo لم aayaata lamadaa rageeffachuu تنذرهم barbaadan akkana gootan ختم الله yoo irra oofuu barbaadan ومن yoo aayaata duraa irra deebi'uu ختم barbaadan akkana الله gootan على قلوبهم akkana gootan ختم الله إن الذين كفروا yoo sheeka ofirraa jijjiiruu barbaadan as dhuftan as keessa seentan sheekottee hedduu jira gaduma deemtan hafeete ilaallattee qabsiif ta'u irra kaa'achuu dandeessaa jechuudha. Kunootii sheekottee hedduu jira. Mee ani amma kaniin itti qara'ee jiru isin agarsiisu. Kunootii في قلوبهم مرض sheeka kana gabbuufattanii isin فزادهم jaa isin ammoo الله kafeetan buufadhaa مرضا kan akka kiyyatiin jee ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. laal amma yoo juuza guutuutti banachuu barbaaddan jechuu yoo juuza guutuutti banachuu barbaaddan yoo juuza guutuutti banachuu barbaaddan kunooti no laal juuza guutuu juuza tokkoffaa kajoo kana jechuu yoo deebitanii suuraa guutuu amma suratul baqaraa kana yoon guutuu isaatti banuu barbaade jechuu gizeen irratti ho'ite booda kunooti asirratti tokko qabdanii jechuu ka gubbaa kanarratti yoo ammaas kunooti yoo saaffaa bichaa irratti tokko barbaaddan jechuu kunooti asirratti ho'itan jechuu saaffaa tokkicha kana bichaa meemmaan tuqee isin agarsiisu. إن الذين كفروا سواء akkanatti itti عليهم fayyadamtanii isin أأنذرتهم jaalalantiyaa galatoomaa warri chaanaala kana sabskraayib hanga ammaan godhatin sabskraayib godhaa warreen immoo haarayni chaanaala kana dhuftan sabskraayib godhaa warreen immoo duraanuu maatii chaanaala kanaa taatanii jirtan laayik sheer godhaa obboleeyyan keessaniif sheer godhaa waan kayriitii ati soobatti harkattaa sheer godhii obboleeyyan keetis irraa barataniin isinin jaa appiin kun appii ajaa'ibaati appii kana bakka irraa harkattan isin himeetiin jira viidiyuma kana jala jechuu viidiyuma kana jala diskiriinshinii jalaan isin kaaya galatoomaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Yaada seenaatii chaanaala keenya sabskraayib godhaa abbaa musliim gizeettan osoo addaan balleessine akka kiyyaa kana katabdan kunoo durarratti chaanaaliin kiyya isiniif ba'a kunoo chaanaaliin kiyya kana nuti abbaa musliim kaloo goodiimtuu tana qabu jirtu aboo kanarratti sabskraayib gootan kunoo sabskraayib godhaa viidiyoon nuti gadhiifnu dafee yeroo hunda akka isin dhaqqabuuf iddoo oolii tanarra kaayyadhaa galatooma.